isaan affeerree jirra waan ta'eef amma kallattumaan gara abbaa keenyatti sin dabarsa. Gaariidha. Galatoomaa maqaan koo Mangistuu Gammachuutiin jedhama. Anan dhaladhee guddadhe Ganduma kana keessatti. Manni amantaa kun erga dhaabbatee bara 1972 kan hundeeffame. Amma ammaatitti manni kun akkuma hundeeffamee jira. Namni isa yaadatu hin argamne. Akkuma iddisaanni wayii odoon godhameef amma ammaa tureera. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hunduma keessan akkam ooltanii akkam jirtanii akkamiyyoo nageessanii nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo isinis baga jiraattanii warroonni waliif tuubiif maatii hin ta'in gara maatii keenyatti makamuudhaan subscribe like share gochuu hin dagatina warroonni immoo nu waliin turtan like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa guyyaa har'aa deebi'ee dhufe akkuma jalqaba irratti ilaaluuf yaaltanitti viidiyoo addaatiin dhufe jechuudha. Viidiyoo akkanaa yeroo jalqabaatiif hojjedha gara YouTube channel kiyyatti. Kanaaf share like gootanii gahee mataa keessanii akka baatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa akkuma agartan kana manni keenya qulqulluu Baala Waldii bara 1972 kan hundeeffamedha. Manni amantaa kun erga hundeeffamee ijaarsa yeroo tokkootiin yookaan immoo ijaarsa al tokko bichaadhaan haga yeroo kana kan ture jechuudha. Amma akkuma viidiyoo hubattanitti jalqaba irratti viidiyoo xiqqoo gadhiiseen ture. Akkuma hubattanitti wanta baay'ee nama gaddisiisu haala inni irra jiru yoo ilaalan murteessuun hin ulfaatu. Yookaan immoo maal akka isinitti dhagame miirri keessan isinumaa fandhiisa jechuudha. Mee ammas immoo gidduudhaan irra deebi'ee isinitti agarsiisa. Raadiyoo keessa yaa ta'uti manni kun akkuma dhalatetti akkuma calqabetti hafuun qabu kan jedhuun kakaasii nama tokko tokkootiin manni kun akka calqabamu yookaan hintsan isaa akka calqabamu ta'eera. Yaadamte malee immoo humni argamee humna urannee manni kun ijaaramuu hin dandeenye inuu akkuma argamu akkasumatti ta'a. Ammas maatiin Waaqayyoo warri Baala Waldii jaalattan warri Baala Waldii sin jaalatu haala isaa kana haala mana kanaa kana ilaaltaniitu mana kana kaleechas kan ijaare nama har'as immoo maatiin Waaqayyoo mana kana akka ijaartan akka nu qarqaartanii ijaartan manni kun nama isa yaadatu dhabe. Hordoftoota hordoftoota YouTube channel kiyyaa hundumti keessanuu akkuma daqiiqaa muraasaaf hubachuuf yaaltanitti guutuu isaa isiniif hin gadhiisa. Hundumti keessanuu hin hubattanii maalirra akka inni jiru sadarkaa kamiirra akka inni jiru inuma hubattan viidiyoo irraa waan hubattan isin murteessuu ni dandeessu. Kanaaf guyyaa har'aa maqaa Waaqayyootiin maqaa qulqulluu Baala Waldiitiin dhufee kanan si fuuldura dhaabbadhee manni abbaa keenyaa kun nuti mana keenya miidhagfannee manni abbaa keenyaa kun yoo akkanatti dhaabbate ija keenya laallu wanti murteessinu yookaan immoo wanti nutti dhaga'amu dhuunfaa keenya fandhiisa. Isuma dhugaa jechuudha. Manni amantaa kun akkuma jalqaba irratti isiniif himuu yaade bara 1972 kan hundeeffame waggaa 40 wayiif akkanatti waggaa 45 fi isaa oliif osoo guyyaa tokkoof hin asaaddasamin yookaan immoo qalamii haaraan illee osoo hin dibamin waggaa kan hundaaf taa'e jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf hamma immoo nutis warri biyya hambaa keessa jiru akkasumas immoo abbootiin amantaa dargaggoonni biyya keessa jiran amma danda'ame tokko walitti qabamee dhaabuuf yookaan immoo hojjechuuf yaalle jechuudha. Yaa ta'u malee ni jalqabame malee hin xumuramne wanta inni irra jiru kun akkuma argaa jirtan kana. Kanaaf immoo har'a wanti dhufee si fuuldura nu dhaabee viidiyoo kana share walii gochuudhaan amma humna keessanii wanti tokko birri takka lama osoo hin jedhin namni tokko birri takka nama lama yoo walitti buuse isheen sun birri lama taate waan guddaa gooti. Kanaaf ni xiqqaatanii guddate osoo hin jedhin wanta qabdanii wanta humna keessaniitiin nu bira akka dhaabbattanii isin fuullee dhaabbanne maqaa Baala Waldii maqaa abbaa keenya qulqulluu Baala Waldiitiin isin gaafanna. Manni abbaa keenya manni nuti ganama maatii keenyarraa uumamne itti cuubbamne akkanatti gaafa dhaabbatee nuti mana jireenya keenyaa yookaan immoo jireenya keenya addunyaa yoo miidhagfannu wanta baay'ee nutti dhaga'amudha. Wanta baay'ee laphee namaa cabsuudha dhugaa dubbachuudha fi hundumti keessan viidiyoo kana share like gochuudhaan nama biras akka ga'u taasisa. Isinis immoo akkaawuntiin wanta Waaqayyoo isin laaffisee wanta Waaqayyoo isin gargaare akka nu gargaartan maqaa qulqulluu Baala Waldiitiin isin gaafanna. Akkasumas immoo wanta humna keenya hin gargaarraa maalidhaan akkamitti warri jettan immoo viidiyoo kan hanga dhuma daawwadha gara jalaatti akkaawuntiin mana amantaa keenya barreeffamee jira akkasumas immoo dabalatan lakkoofsi bilbilaa taa'ee jira jechuudha. Akkaawuntii kanarratti wanta qabdaniin
nu gargaaruu dandeessu. Akkasuma immoo qarshiin illee warri hin qabaanne viidiyoo kana sheer gochuudhaan warra gargaaruu danda'u biraan akka nu geechan maqaa baala waldiitiin sin gaafanna. Manni amantaa kun akkuma agarta kana ni dhaabate ni jalqabe malee hin xumuramne gana baasii baay'ee akkasumas immoo ji'oota waggoota baay'ee waan eeggatudha ijaarsi isaa. Kanaaf osoo nuti jirru osoo ejjennee laallu isa bira dabarree mana jireenyaa keenya gaafa miidhaffannu jireenya dhuunfaa keenya gaafa miidhaffannu ofumaafiyyuu hin miidhagu. Kanaaf wanta rabbiin isinii laaffise wanta waaqayyoon isinii laaffiseen nu bira dhaabbadhaa maqaa qulqulluu baala waldiitiin isin gaafannaa. Viidiyoo kana hanga dhumaa laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo viidiyoo kana irraa kutee gara dhumaatti isiniif hin gadhiisa. Maalirraa akka jiru akkamitti akka jiru hundumti keessanuu daawwadhaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Laayik sheer gootanii hiriyoota keessan biraan geessanii wanta rabbi isin laaffise immoo maqaa abbaa keenya baala waldiitiin akka nu bira dhaabbattan abdii isinirraa qaba. Galatoomaa turtii gaarii. Baala waldiin waa hunda nuu kenneera, fayyaa nuu kenneera, qabeenya nuu kenneera. Nutis immoo amma qabnuun amma dandeenyuun xaaraa qarqaara jira. Isin immoo warri dandeechan warri humna qabdan maatii waaqayyoo warri baala waldiin jaalatu warri baala waldii jaalattan nu qarqaara mana kana nu ijaara mana kana baala waldiidhaa ijaaradha jennee sin gaafanna. Akkuma agartan akkuma laallamu kanatti manni amantaa keenya kun baay'ee nama gaddisiisudha. Naannoo kanatti danda'um naannoo magaalatti dhiyaatee jiraatu kana miti naannoo baadiyyaa gammoojjii keessa jiruttuyyuu manni amantaa akkanaa hin jiru. Qalamiin isaa waggaa 45 jessoo waan guddaa miti jessoon illee waggaa 45 kan turedha amma kan irra jiru dibamee to'i. Akkuma argatan naannoo mana karaa dubartootaa kanaan illee baay'ee isaa kan dhimmisu ganna baay'ee kan dhimmisu as keessarree dhaabbatanii yeroo qiddaasee as qaddasanirree baay'ee dhimmisu baay'ee dadhabaa ta'uu isaati. Kanaafuu namni fagoos jirtan dhiyoos jirtan biyya keessas biyya alaas jiraattan mana amantaa keenya kana waan humni keessan danda'u waan xiqqaadhaan waan jabaadhaan hin jedhin nu gargaaratoo kan jalqabame kanallee akka gara xumuraatti deemannuun hundumti keessanuu namoonni biyya alaas biyya keessas jiraattan kiristaana kan taatan maqaa qidduus baala waldiitiin akka nu gargaartan. Namni amantaa tokko eega amanee ofii agabuu bulee ofii qullaa deemee ofii ani sinikarii kaawwatullee koongoo kaawwatee siliipparillee kaawwatee waaqa kana gargaaruudhaaf wanti nama daangachuu hin jiru. Namatti toleetii miti oduma dhabanuu qabaataniitii miti oduma dhabanuu dirqama immoo manni kuni andu'anitti awwaalamanii andu'anitti fitaatii argatanii daanitti kiristaanaa kaafatan waan ta'eef dirqama jiru manaa sanirra mana kiyya jeemsamiin dibaa liishoon godhaarra kana odoo dhoqqee gaariillee itti laqallaqanii waa baay'ee nama gargaara. Garuu waggaa 45 jechuun manni tokko ana amma yoon dhaga'u anaafuu haara. Asumattis dhaladhu naannoo magaalaa Caancootitti dhaladhe garuu ani Mikaala Gumbichuu biratti achittis dhaladhu baala waldiin kun xintiitti jira abbaan keenyayyuu asitti dhugaa turanii nan beekaa ani amma kana taa'uu isaatiif anaa baay'ee na gaddisiisa anaafuu haara. Amma immoo wanta qabnu xiqqaan jennu guddaan jennu yoo wal gargaarre loomiin takka nama 50 takka nama tokkoof ba'aadha waan jedhame san birrii takkas birrii lama yoo darbine ji'uma ji'aanillee yoo dhufne birrii 10 kunanoo finne ammam itti tajaajilamna. Biyya sanii as dirasii dhufuun koo ani waa irraa argannaa nanan. Waaqni waasii namaa ta'a bakka hundattuu waan nama gargaaru an dhabanitti argatanii an beelaan itti beela ba'anii an hubatanitti dhabsuu ba'an. Teenya san dhiisnee asaa garagallu fuula keenya asaa garagalchinu waan qabnu walaa gargaarru bira haa dhaabbannu kan calqabame kan akka xumurru walaa gargaarru. Namoonni gargaarsa kanneen nuuf taasisuu barbaadan lakkoofsi akkaawuntiin maqaa koree mana amantaatiin kan baname hin jira waan ta'eef Awaash baankii 013 20 27 74 15 40 ittan deebi'aa Awaash baankii duwwaa 13 20 27 74 15 40 akkasumallee Nigdi baankii daldala Itoophiyaa jechuudha 10 33 42 86 46 yookiin immoo 10 33 42 86 46 namoonni immoo maallaqa kana dabalataan gara akkaawuntii kanaatti galchuudhaaf odeeffannoo dabalataa warreen barbaadan lakkoofsa bilbilaa ittiin mana amantaa kana qunnamuu dandeechan duwwaa 9 13 90 15 69 akkasumas duwwaa 9 12 44 38 93 bilbiltanii odeeffannoo mana amantaa kanaa dabalataa argachuu akka dandeessan gamanuma isin hubachiisuu barbaanna.